waa'ee jimaa ummanni Harargee jimaa wal qabatee jiruuf jireenyi isaa wayitataa akka ta'e ni beekna. Kallattii mootummaa naannoo Oromiyaaf laannee lafti Finfinneetti kennamee jira nan beeka. Waldaan ijaaramee jira nan beeka. Faayinaansiin qarshii rakkina akka mudanneef baankiin garaagaraa akka gargaaru kallattiin taa'ee jira. Hojichi maalirra akka jiru dhiyeenyatti hin beeku hin qorannaa kallattiidhaan garuu sirreessaa akka jiru odeeffannoo qabu jedhee yaada. Lafas laanneerra waldaas ijaarree jirra. Wanti hanqatu jiraannaan sirreessineetu gaaffii keessan bu'uuraan deebisuuf ni yaala. Itti gaafatamummaa waan qabnuuf yeroo hundi akkuma sida namoonni baay'ee kaasaa turtan kan qabsoofneef bakka gaditanitti baatanii akka dubbattan malee mucaan keenya achi waan jiruuf afaan keenya qabanyee teenya akka jettanuuf miti. Bakka gaditan hundatti baa himadhaa dubbatadhaa garuu seera nama biraan tuqinaa walis hin tuqinaa waan balleessinaa baati sagalee keessan dhageessifadhaa deebi'aa kanaachoo nu waama kottaan nu dubbisaa jedha. Nuti ummata Harargee Orma waan ta'eef waan shakkinuuf waan sodaannuuf iskiriidhaan waan dubbisnuuf hin qabnu. Bakka rakkoon jirutti dhufnee harka keessan qabannee si wajjin teenyee dubbanna. Yeroo biraa irra deebinee mari'annee waan sirraa'uu qabu sirreessina. Wanti hubachuu qabdan garuu nuyi aangoorra jiru nuyi qalbiin keenya beeku Oromoo tokkos akka waliigalaa Oromoos waan miidhu hin hojjennu isa shakkinaa. Isa kaan gara fuulduraa qabatamaan hojiidhaan agarsiisaa waan deemnuuf ammaa fulfaa